እኔ ታዬ አጽቀሥላሴ አምዴ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት በመሆን ስራዬን ስጀምር የጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት በታማኝነት ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። Oduu teenya jalqabaatiin Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee pirezidaantii Itiyoophiyaa ta'uun muudaman. Kanaanis Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee pirezidaantii Saalawarq Zawudee irraa aangoo fudhataniiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa aangoo pirezidaantummaa irraa kaasuu beeksisan. Kanaanis Geetaachoo Raddaa amma booda naannoo Tigraayitti ajaja tokko dabarsuu hin danda'u jedhan. Dabratsiyoon Geetaachoo aangoo irraa kaasuu hordofee gama mootummaa federaalaatii maaltu jedhame? Naannoo Tigraayitti maaltu deemaa jira? Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun kirkirri lafaa naannoo Fantaalleetti eda mudatee manneen muraasa irratti miidhaa geessisuun himame. Odeeffannoo kirkira lafaa waliin wal qabate haaroo beekanas ni dhageessu. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee pirezidaantii Itiyoophiyaa ta'uun muudaman. Kanaanis pirezidaantii Saalawarq Zawudee irraa aangoo fudhataniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa kora idilee waggaa 4ffaa arra taa'een Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee pirezidaantii Federaalawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa gochuun muudeeti jira. Muudamni isaanii kun sagalee caalmaa paarlaamichaatiin ragga'eera. እኔ ታዬ አጽቀሥላሴ አምዴ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት በመሆን ስራዬን ስጀምር የጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት በታማኝነት ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። Itoophiyaatti waggoota 5 darbaniif pirezidaantii ta'uun tajaajilaa kan turan pirezidaantii Saalawarq Zawudee aangoo isaanii dabarsanii laataniiti jiru. Obbo Taayee Asqasillaasee manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaatii fi manni maree federeeshinii hojii bara haarawaa jalqabuu labsaniiru. Mudamichaan dura afayaa'iin paarlaamaa Itiyoophiyaa obbo Taaggasa Caafoo sadarkaa barnootaatii fi muuxannoo hojii Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee ilaalchisuun miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatii fi mana maree federeeshiniitiif dhiyeessaniiru. Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee dippiloomatii olaanaa yoo ta'an Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti tajaajiluu isaanii ibsan. Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee dippiloomaatota muuxannoo waggaa dheeraa qaban keessaa nama tokko. Waggoota 30 oliif walitti dhufeenya idil addunyaatii fi damee dippiloomaasiitiin biyya isaanii kan tajaajilan Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee ministeera dhimma alaatti biyyoota garaagaraatti akkasumas ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa tajaajilaniiru. Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee gama barnootaatiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa saayinsii siyaasaatii fi qunnamtii idil addunyaatiin digrii jalqabaa kan argatan yoo ta'u biyya Ingiliz Yuunivarsiitii Lankasaar irraa ammoo digrii isaanii lammaffaa qorannoowwan qunnamtii idil addunyaatii fi tarsiimootiin argataniiru. Gorsaa imaammata dhimma alaa ministeera muummee ta'uun hojjetaa kan turan Ambasaaddar Taayee Asqasillaasee daayireektara olaanaa dhimmoota Ameerikaatii haga itti aanaa ministeerummaatiinis tajaajilaniiru.
Ameerikaa bakka waggoota dheeraadhaaf diippiloomatii ta'uun itti tajaajilanitti ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin alattis Los Angelesitti qoonsilaa olaanaa, Waashingtanitti ammoo ambasaaddara itti aanaa imbaasii Itoophiyaa akkasumas ammoo Siwiidin Stookholmitti ammoo qoonsilaa ta'uun tajaajilaniiru. Diippiloomatii olaanaan kun dabalataan waltajjiiwwan idil addunyaa garaagaraa irratti biyya isaanii bakka bu'uudhaanis hirmaachuudhaan diippiloomatii muuxannoo baroota dheeraa qabanidha. Ambasaaddar Taayyee Asqasillaaseen waggoota 5 darban keessattuu dhimma hidha haaromsa guddichaatiin wal qabatee yeroo Itoophiyaa Masrii waliin falmii keessa seentetti akkasumas ammoo tibba waraana Tigraayitti dhimmichi wayita mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomaniitti dhiyaatetti diippiloomatiin kun fuulduratti ba'uun deddeebi'iin falmaa turan. Oduu itti aanuun Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an Geetaachoo Raddaa aangoo pirezidaantummaa irraa kaasuu beeksisan. Kanaanis Geetaachoo Raddaa amma booda naannoo Tigraayitti ajaja tokko dabarsuu hin danda'u jedhan. Dabratsiyoon gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu ibsa arra onkololeessa 7/2024 baaseen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensota kaabinee naannichaa 5 aangoo naannichaa irraa kaasuu beeksiseera. Bakka obbo Geetaachoo Raddaa nama pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa ta'an mootummaa federaalaa waliin mari'achuudhaan akka muudanis gareen Dabratsiyoon beeksiseera. Pirezidaantii Geetaachoo Raddaa dabalatee qondaaltonni bulchiinsa yeroo kana keessatti miseensa kaabineetii fi itti gaafatamtoota waajjiraalee adda addaa ta'uun tajaajilaa jiran arra onkololeessa 7/2024 irraa eegalee hooggansa kamiyyuu kennuus ta'ee murtoo kamiyyuu dabarsuu hin danda'an jedha. Gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu ibsa arra baaseen. Haaluma kanaan obbo Geetaachoo Raddaa, Piroofeesar Kindaa Gabrahiwat, Argos Godafaayii fi Almaas Gabratsaadiq aangoo irraa kaasuu Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibseetii jira. Murtoo kanas dhaabbileen mootummaatii fi miti mootummaa, qaamoleen bulchiinsaa sadarkaan jiran, qaamoleen nageenyaa Tigraay, mootummaan federaalaatii fi naannoolee, hawaasni idil addunyaatii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu akka beekan barbaannaa jechuun ibseetii jira. Gareen Dabratsiyoon gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu bakka miseensota kaabinee aangoo irraa kaaseera jedhetti namoota haaroo muudus beeksiseera. Haaluma kanaan bakka obbo Geetaachoo Raddaa ministeera maallaqaa Itoophiyaa duraanii kan ta'an Abrahaam Takastee dabalatee hooggantoota biroo 7 muuduu Dabratsiyoon beeksiseera. Abrahaam Takastee arra irraa jalqabee naannoo Tigraayitti pirezidaantii yeroo ta'uun tajaajilaa jedha. Dabratsiyoon akka Dr. Dabratsiyoon ibsa baaseen jedhetti ergamni bulchiinsa yeroo naannichaa nagaa fi tasgabbii mirkaneessuu, hojii deebisanii dhaabuu raawwachuu, waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuu, yakka duguggaa sanyii raawwateef itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi haala mijeessuu fi akkasumas ammoo mootummaa karaa dimokiraatawaan filatame hundeessuuf haala mijeessuufidha jedheera. Ibsi Dabratsiyoon Gabramikaa'el arra baase itti dabaluun gareen bulchiinsa yeroo jala dhokatee argamu humna nageenyaa Tigraay of jala galchuudhaan ofii gara mootummaa abbaa irreetti of jijjiiruuf yaalii godhaa jira jechuunis qeeqeera. Ji'a darberraa jalqabee wal dhabaa kan jiran gareen Geetaachoo Raddaatii fi Dabratsiyoon Gabramikaa'el amma immoo aangoorraa wal kaafneerraa jechuu irratti argamam. Haa ta'u malee naannoo Tigraay keessatti Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Geetaachoo aangoorraa kaasuu ni danda'a kan jedhu gaaffii jedha. Murteen Dabratsiyoon murteesse kun ammoo hojiirra ni oola kan jedhus gaaffii ijoodha. Obbo Geetaachoo Raddaa murtee kana ilaalchisuun haga ammaa deebii kenne hin qabu. Oduu biraatiin kirkirri lafaa naannoo Fantaalleetti eda mudatee manneen muraasa irratti miidhaa geessisuun himame. Kirkira lafaa kaleessa galgala naannoo sa'aatii 2:10 irratti naannoo Awaash Fantaalleetti mudateen manneen jireenyaa muraasni diigamuu fi lafti baqaquu Yuunivarsiitiin Samaraa beeksise. Yuunivarsiitiin kun akka ibsetti kirkirri lafaa naannoo sanitti mudate 7 ol kan ta'e yoo ta'u, keessattuu kaleessa galgala sa'aatii 2:10 irratti kirkirri mudate reektar iskeelii 4.9 galmeessee jira jedheera. Dambaliin kirkira lafaa gaara Fantaalleetti mudate kunis Finfinnee dabalatee hanga kutaalee biyyattii garagaraatti qaqqabuun
namoota hedduu rifaasiseera. Haga jiraattonni magaalaa Finfinnee alatti ba'uun ala buluuf mudataniittis gaheeti jira. Dhaabbilee qorannoo ji'ooloojii Ameerikaatii fi Jarman dabalatee dhaabbileen qorannoo ji'ooloojii idil addunyaa kirkira lafaa kaleessa mudate dabalatee naannawa Awaashitti walitti aansee kirkira mudachaa jiru galmeessaniiru. Torbaan darbee gareen qorannoo ji'ooloojii Yuunivarsiitii Samaraa aanaa Awaash Fantaallee bakka kirkirri lafaa mudate ganda Saabureetti argamuun hojii ragaalee walitti qabuutii fi hawaasaaf hubannoo uumuu hojjechuu Yuunivarsiitiin Samaraa ibsa arra baase keessatti kaaseeti jira. Ogeeyyiin ji'ooloojii Yuunivarsiitichaa jiraattonni naannichaa naannoo gaara Fantaalleetii fi hidha Qasam irraa akka fagaatan hubachiisuu isaanii Yuunivarsiitiin kun ibseetii jira. Kirkira lafaa eda uumameen barataan Yuunivarsiitii Odaa Bultum tokko gamoorraa of darbuu ganama isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Magaalaa Finfinneetti ammoo kirkira uumame kana rifaatuurraa kan hafe miidhaan qaqqabe hin jiru. Barataan Yuunivarsiitii Odaa Bultum gamoorraa of darbe kunis ammoo dandamatee jira jedhameera.